yeroo isaa eeggatee seenaa kana baase. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkina keessa jiran biyyatti deebisuun harkifachuu ilaalchisees gabaasa qabna. Oduuf odeeffannoo gaggabaaboo biroos qabna isinii dhiyeessuudhaan ani Hirphaa Gammachuuti nu hordofaa. Mootummaan Ameerikaa dhimmi hidhaa haaromsaa Itoophiyaa irratti loogirraa bilisa ta'ee akka socho'u miseensonni gurraachi mana maree koongireensii Ameerikaa gaafatan. Hidhi haaromsaa biyyoota hundaafuu bu'aa kan argamsiisu ta'us himaniiru. Baqqalaa Toomaa dabalee isinitti hima. Miseensonni gurraachi koongireensii Ameerikaa Congressional Black Caucus ibsa har'a baasaniin baatilee muraasa darban sababa dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaatiin Itoophiyaa Sudaaniif Masrii jidduu muddamni jiru hammaataa jira jedhan. Miseensonni kunneen biyyoonni sadan marii karaa nagaan waliigalteerra akka gahan mariin kunis faayidaa gama hundaa haala eegee fi bu'uura qajeelfamoota idil-addunyaatiin akka ta'u dhaamaniiru. Itti dabaluunis marii hidha haaromsaa keessatti taajjabdummaan hirmaachaa kan jiru mootummaan Ameerikaas ta'ee qaamoleen idil-addunyaa kamuu bu'uura waliigaltee bara 2015 biyyoonni sadan mallatteessan qofaan loogiirraa bilisa ta'anii akka socho'an gaafataniiru. Gamtaan Afrikaa dhimma kana irratti gahee olaanaa bahachuu akka qabus hubachiisaniiru. Hidhi haaromsaa biyyoota sadaniifuu faayidaa qabas jedhan miseensonni gurraachi koongireensii Ameerikaa rakkoo hanqina nyaataa, dhiyeessii elektiriikii fi annisaa akkasumas walgeettii bishaanii biyyoota sadaniif hidhi haaromsaa bu'aa gaarii qaba. Dinagdeen biyyoota kanaas akka guddatu ni gargaara jedhan. Gara qabiyyee sattaanutti yeroo ceenu Saawud Arabiyaatti lammiilee haala hamaa keessa jiran tattaaffiin biyyatti deebisuu yeroof akka gufate qonsiilaan Itoophiyaa Jiddaatti argamu har'a beekseera. Haa ta'u malee baqattoonni haala hamtuu keessa jiraachuu isaanii qindeessitoonni hawaasa baqattootaa BBC'tti himaniiru. Daraartuu Amaloo dabaltee isinitti himte. Viidiyoon baqattoonni of waraabanii guyyoota muraasa dura BBC'f ergan akka mul'isutti namoonni lakkoofsaan hedduu mana dhiphoo keessatti rukkatanii mul'atu. Yemen irraa gara Saawudiitti ji'oota 3 dura osoo qaxxaamura mana hidhatti darbataman. Dargaggeessa achi keessatti hidhame akkas jechuun haala keessa jiran BBC'tti himeera. Mana fincaanii keessatti nu hidhan. Achuma keessatti nyaanna. Bishaanis achuma keessaa dhugna. Isayyuu bishaan guyyoota 3tti gaaf tokko dhufa. Iddoo kana rafuun haafuuti ilaaluun illee nama jibbisiisa. Guyyaa tokkotti namoota 3tu nu gidduu du'e. Akkuma balfaatti gatamneerra. Amma iyyuu namni du'uuf ka'ee jira. Fala dhabnee jirra. Namoonni dhaamsa kana dhageessan adaraa nu gargaara, du'arraa nu baraaraa. Saawudiitti qindeessaan hawaasa baqattoota Itoophiyaa obbo Maharii Balay har'a wayita baqattoota kana ilaaluu dhaqanitti haalli qabiinsa isaanii akka hin geeddaramne himan. Mana hidhaa kana keessatti beelli balfa keessa jiraachuun kan baratame ta'us namoonni dhukkubsatanii wal'aansa akka hin arganne dhorkaman jechuun himan. Kanneen rasaasaan rukutamanii fi miila isaanii keessa sibiilli galfames jiru. Dhibee daddarbaa ta'uu fi dhiisuun isaa beekamuu baatus fuula isaanii irratti wanti bahe waan jiruuf maallaqa wal'aansaaf walitti qabaa jirra. Rakkoon isaanii guutummaatti kan furamu garuu wayita gara biyyaatti deebi'an qofa. Loltoonni miidhaa akka irraan hin geenye itti himneerra jedhu. Guyyoota muraasa dura ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa baqattoota hidhaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuuf yookiin iddoo fooyyee qabu akka tursiifaman hojjetaa jira jedhee ture. Haa ta'u malee qoonsilaan Itoophiyaa Jiddaa jiru lammiilee Saawudii keessaa baasuuf sochiin taasifamu yeroodhaaf akka gufate har'a ibseera. Namoonni mana hidhaa Saawudii keessa jiranis obsaan akka eegan gaafateera. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan BBC Afaan Oromooti oduun gaggabaabsee isinitti himama. Boordiin filannoo biyyaalessaa naannoon Tigraay filannoo naannicha keessatti gaggeessuudhaaf tumsa gaafate fudhatama dhabsise. Boordichi weerara koronaa vaayirasiin wal qabatee amma to'atamutti biyyattiin filannoo marsaa jaaffaa kan gaggeessines beekseera. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii 5,000 caale. Sa'aatii 24 darban keessatti namoonni 186 irratti vaayirasichi argamu ministeerri fayyaa beekseera. Namoonni 3 lubbuun yoo darban lakkoofsi namoota sababii vaayirasichaan du'anis gara 78tti ol guddateera. Finfinneetti namoonni COVID-19 qabaman 37 bayyanachuu hospitaala irraan deebi'a. Finfinneetti namoonni COVID-19 qabamanii turan 37 bayyanachuudhaan hospitaalaa bahanii dhukkubsatoonni koronaa vaayirasiin qabamanii turan hospitaala Speeshalaayizd Qidduus Phexros turanis 37 dhukkubicha irraa bayyanachuudhaan gara mana isaaniitti deebi'aniiru. Miseensonni gurraachi koongireensii Ameerikaa ibsa irra baasaniin
dhimmi hidha haaromsaa irratti Itoophiyaa, Sudaaniif Masreen marii karaa nagaan waliigalteerra akka ga'an gaafatan. Mootummaan Ameerikaas ta'ee qaamoleen idil addunyaa kamuu loogiirraa bilisa ta'anii akka socho'an gaafataniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne isaan kana turan. Siidaan Haaji Adam Saaddoo godina Baalee magaalaa Gobbaatti ijaaramaa ture xumuramee eebbaaf qophaa'eera. Waan garaa nu baate garaatti deeffannee jechuun icciitii dhoksuun kan beekaman qabsaa Haaji Adam Saaddoo siidaan dhaabbachuufiin nu gammachiiseera jedhu maatiin. Ilmi isaanii barreessaa Musaa Haaji Adam wajjiniin turtii gabaabaa taasiseera. Haaji Adam Saaddoo anaaf abbaadha. Haa ta'u garuu akka ilma Oromootti Haaji Adam anaafis Oromoodha. Wanni isaan kan garaa nu baate garatti deeffanne jedhan icciitiin qabsoodhaa karaa warra jeneraal Waaqootii fi karaa jeneraal Hussein Bunee irraa barreeffame haajiin amanamaniitiin bakka kana fidanii Baalee irraa dhufanii Taaddasaa Birruu argachuudhaaf itti bilbilan. Taaddasaa Birruudhaa manni isaadhaa marfameetiin jira. Waraana mootummaatti keessa jira. Silkiidhaan hoggaa dubbisan bilbilan haajiin gizee dubbisan warra nageenyaattu haajirraa fuudhe. Nama Taaddasa itti fakkaatanii makiinaa ishii erginaa eessa jirtan bakka kana jira uffata akkanaa qabaa jennee dhufanii haajii qabanii eessa geessan. Poolis xaabiyaa amma bakka ma'akalaa Mirmaraa kana geessan. Haajiin akkuma achi galaniin qaroodhaa hin beekan. Beekna mana fincaanii na seensisaa jedhanii fincaanii seenanii achumatti dookumentii jiru liqimsanii yoggaa isaan gabba'an lamuudhaaf sakatta'uudhaaf itti deeman. Maal gootee maal akka qabdu maal harkaan qabdu waan garaa nu baate garatti deeffadde yoo na eega waan feesan na godhane. Siidaan amma ijaarame kun eessatti kan inni ijaarame? Ijaaramuunsaa immoo maatii isaaniitiif hiika maalii isiniif qaba? Siidaan ijaarame magaalaa Gobbaa keessatti. Magaalaan Gobbaa bakka aanaan Gobbaa bakka dhaloota kennaati. Magaalaan Gobbaa immoo bakka mana kennaati. Siidaa kana bakki addabaabaayii kun maqaa Haaji Adamiin waa baafamtu jechaan gaaffiin ka'e sana irratti lubbuun hedduu baddeetiin hin jirti. Eega sani akkuma ta'an ta'anii gaaffiin uummataadhaa deebi'uu waan qabuuf amma ijaaramee jira. Kun ijaaramni waan kanaadhaa akkuma uummata Oromoo hundaa gammachiisa nu gammachiisa. Rabbiin waan namni hin yaadne waqtii ofii fedhetti hojjeta jechaadha. Nullee hin yaadne siidaan abbaa keenyarraa hin ijaarama jennee namni biraatis hin yaadne Rabbiin yeroo isaa eeggatee seenaa kana baasee xumura ja'a kana irratti hin eebbifamaa jedhameetiin hin eegama. Siidaa bicha qofa eebbisaniitiin dhiisuu osoo hin taane galma guddaa namni itti walitti qabamu mana kitaabaa qabu sanis ijaarsisuudhaaf sochii guddaarra jiranii najarratti nan galatoomfadha. Namni maalirraa barata Haaji Adam Saaddoo irraa? Haaji Adam Saaddoo irraa wanni baratan waa hedduu akka dhugaadhaan uummata ofiitiif dhaabbachuu osoo gamaa gamana hin jennu nama rabbii ofii sodaatu nama haqa namaa dhaafisu haqa ofiitiif ammoo nama duubatti hin deebinu haqaaf dhaabachuu namarra jira mirga ilma namaatiif dhaabachuu namarra jira. Haaji Adam irraa wanni baratan waan akkanaa kana murannoo uf kennu kana jedhan. Gara qabiyyee ittaanutti ceena. Sababii rakkoo nageenyaatiin godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo irraa lammiileen torbee tokko dura qe'ee isaaniirraa buqqaanii Gambeellaatti baqatanii turan qe'eetti deebi'anii jedhama bulchiinsi aanichaa. Jiraattonni garuu kanneen hin deebi'in hafan akka jiranii fi kan deebi'anis shororkaa'uudha himatu. Lola lixa Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafee fi loltoota mootummaa jidduutti taasifamuun lammiileen nagaan ajjeefamuu fi qe'eerraa buqqa'uun itti fufee akka jiru himameera. Baqqalaa Toomaa gabaasa dabalataa isinitti hima. Guyyaa Sanbadduraa naannoo sa'aatii tokko irratti waraanni mootummaa naannoo ganda Shabeelleerra buufatee jiru achumarraa dhufeetu qe'ee keenya keessatti mandara keessatti dhukaasa banee namoonni sanaan booddee naannoo sanarraa babbaqachuu jalqabne kan maaliif baqanne immoo sababni isaa kanaan dura sababa waraana bilisummaa Oromootu naannoo keessa jedhamee naannoo sana keessatti namni du'eera. Kanumaaf gaafa isaan argine dhukaasa dhageenyu baqanne inni waan mucaa baatee inni kaan daakkoo baatee inni kaan re'ee oofatee gara Gambeellaatti yaa'anii baqannee deemne. Kan dhageessan kun jiraattota godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Shabal lakkoofsaan 300 ol ta'an sababa walitti bu'iinsa naannoo isaanii tureen torbee sanbata darbee waxabajjii 13 bara 2020 qeerraa buqqaanii gara naannoo Gambeellaa baqatan keessaa tokko. Guyyaa sana ganda Shabalitti namoonni 5 loltoota mootummaan ajjeefamuu himu jiraataan kun.
namni shan kan ta'e uummata keenya keessaa du'an kan mana waldaa kiristaanaa keessaa gad waamamee abbaa fi ilmi walirratti du'anii ilma biraa ajjeesna jedhanii jennaan ilma koo qofa najjeesinaa ilma koo ajjeessu ta'an duukaana buusaa jennaan fagoodhaaf hinnaa jedhanii irratti ajjeesanii sheekillee kan Ibrahim Hasan jedhamu sheekiin tokko du'eera. Namoonni sababa kanaan qeerraa buqqaanii gara Gaambeellaatti baqatan kunneen guyyoota torbaaf eegaachi turanii booda sanbata darbe waxabajjii 20 bara 2020 mootummaan isaan keessaa namoota 170 konkolaataa 6 gara qeetti deebise. Waltajjii nu teessisanii eenyutu isin buqqaasee jedhanii nu gaafatanii kan nu buqqaase waraana mootummaati. Waraana keessatti nu buqqaasee uummata keenya ajjeesee kanaafitu buqqaanee dhufne jedhanii isaan immoo haaluma garaagaraatiin nu goomsanii filas filannoon hin jiru galuu qabdu yeroo galtanitti dhufnee isin hin dhokaasnu manaan baqatinaa waraana bilisummaa Oromoon gargaarinaa maal jedhanii kaasanii isa booddee guyyaa torbaffaatti sanbadduraa gara Ganda Shebelliitti nu deebisanii waan isaan nuun jedhan waraanni dhufu nagaadhaan jiraatti nuun jedhanii har'a garuu kunoo lafa boqqolloon hidhaa'een sittaasaa jira waraanni deebi'ee dhufe uummata mallee shororkaa jira. Jiraattonni kunneen guyyaa torba Gambeella turanitti Oromoota achi jiraatan akkasumas dhaabbata fannoo diimaan gargaaramaa akka turan himu. Haa ta'u malee ammallee namoonni hedduun gara qeetti hin deebi'in jiru. Gariin humnoota mootummaan barbaadamaa waan jiraniif dhokatanii akka jiran kaan ammoo ammallee sodaa waan qabaniif gara qe'ee deebi'uu akka hin barbaanne dubbatu. Kanneen achitti hafan gargaarsa feenas jedhu. Jiraattonni kana haa jedhan malee itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa Anfilloo obbo Geetahuun Shaambii namoonni baqatan hunduu qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhani. Lakki kana kan hin qabne hundaa jiru iddoo isaanii buufatanii jiran sana kaasnee qe'ee isaaniitti deebi'anii jiru. Qe'ee isaaniitti qonna isaanii eegalatanii jiru. Hojii isaanii galgala isaanii eegalanii jiru. Akka obbo Geetahuun jedhanitti jiraattonni buqqaan kunneen loltoota mootummaa osoo hin taane warra shaneetu qe'eerraa nu buqqise jechuunis dhugaa bahaniiru. Qabatamaatti qaama mootummaan nu buqqisee jechaan jiru. Inni mootummaan tarkaanfateen kanarraa kaasee buqqaanee jechaa hin jiru. Kan nu buqqisee shaneedhaa jechaa jiran sodaannaa kan nu ajjeese ifatti kan ajjeesaa jiru shaneedhaaf jedhee kaasee jira bara. Walitti bu'iinsa hidhattoota bosona jiranii fi loltoota mootummaa jidduutti irra deddeebiin naannichatti uumamuun lammiileen nagaa gidiraaf erga saaxilamanii bubbulaniiru. Ajjeechaaf dararaa raawwatamu kanaaf jiraattonni qaamolee lamaanuu himatu. Jiraataan tokko rakkoo humna waraana mootummaan isaanirra gahaa ture akkasiin hima. Midhaan baay'ee bittee baatee galuu hin dandeessu qabanii waraana bilisummaa Oromoo shaneedhaaf geessita jedhu uffata bittee hin deemtu kophee bitattee hin deemtu laastikii godoorra buufattu bitattee hin deemtu amma otoositti dhufe mana kee fuulduratti wayisi gaafata.